Kun Radio Nurul Hudati. Radio Nurul Huda sagalee ummata bal'aati. Nurul Hudaan suura qalbii musliimaati. Nurul Hudaa. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كبجمتوتا دقيفة راديو نور الهدى. الحمد لله gargaarsa rabbii guddaatiin sagantaa teenyataan ijoon 11 barkuma 2020 kalaquu simlaariyaatti isiniif dhiyaattu sagantaa guyyaa kamisaa qabannee dhiyaannee jirra. Qophiileen sagantaa har'aa keessatti isiniif dhiyeessinu qophii gaachana islaamaa, jaarmaya bultiitii fi barnoota aqiidaa qulqulluuti. Jalqaba irratti odeeffannoo bilaan dhageessuu ni galla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Nuurul Hudaa. Odeeffannoo juun 11 bara 2020 isin dhageessifnaa. Odeeffannoo guyyaa irraa kan isiniif dhiyeessu ana Abuu Bilaal Huseeni. Paarlaamaan Uxinii seeraa manni marii dhimmoota Islaamaa Itiyoophiyaa labsiin akka dhaabbatuuf dhiyaateef raggaasise. Manni marii bakka bu'oota uummataa walgahii idilee 16ffaa kamiisaa har'aa galma waajjira muummicha ministeeraatti gaggeesseen Uxinii seeraa manni marii dhimmoota Islaamaa Itiyoophiyaa labsiin akka dhaabbatuuf dhiyaateef sagalee caalmaan raggaasise. Gaaffilee hawaasni muslimaa yeroo dheeraaf gaafataa ture jidduu tokko manni marichaa labsiin beekamtii seeraa akka argatu kan jedhu yoo ta'u, koreen ogeeyyota seeraa hawaasa muslimaa waggaa tokko dura dhimmicha gadi fageenyaan qoratuun sanadii seeraa qopheessee paarlaamaaf kan galche ta'uun ni beekama. Manni marii federeeshinii obbo Adam Faaraa afayaa'ii godhuun muude. Afayaa'iin mana maree federeeshinii tan duraanii adde Keeriyaa Ibraahim guyyaa 3 dura mootummaa abbaa irree kan heera biyyattii cabsaa jiru waliin hojjechuuf fedhii hin qabu jechuun aangoo gadi lakkisuun ni beekama. Kan hordofuun manni marichaa walgahii idilee arba'aa kaleessaa gaggeesseen obbo Adam Faaraa afayaa'ii mana marichaa adde Sagannat Mangistuu ammoo itti aantuu afayaa'ii godhuun kan muude ta'uu beeksise. Obbo Adam Faaraa kanaan dura kantiibaa bulchiinsa magaalaa Diree Dhawaa akkasumas mootummaa naannoo Sumaalee keessaa sadarkaa garaagaraa irratti nama yeroo dheeraaf hojjetaa ture ta'uu odeeffannoon ni addeessa. Manni marii federeeshinii Itiyoophiyaa walgahii kaleessaa kanaan hanga weerarri vaayirasii koronaa to'annoo jala ooluun mirkanaa'utti aangoon mootummaa akka dheeratu murteessuu isaas beeksise. Manni marichaa walgahii booda ibsa baaseen manni maree federaalaa fi manneen maree naannolee hundi akka hojii isaanii itti fufan yaada furmaataa dhiyaateef ilaaluun sagalee caalmaan raggaasisuu hime. Akka ibsa mana marichaatti koreen dhaabbii dhimma hiikoo heeraa fi eenyummaa qulqulleessu yeroo filannoo dheeressuu ilaalchisee gaaffii hiikoo heeraa dhiyaateef sirnaan erga qoratee booda yaada furmaataa kana mana marii federeeshiniitiif akka dhiyeesse ibsame. Haaluma kanaan weerarri vaayirasii koronaa yaaddoo ta'uu dhabuun isaa ministeera fayyaa, Instituutii Fayyaa Hawaasaa fi saayinsiin erga mirkanaa'een duuba filannoon yeroo baatii sagalee hanga ganna tokko hin caalle keessatti akka raawwatamu yaadni jedhu sagalee mormii 4 fi nama sagalee hin kennin tokkoo fi sagalee deeggarsaa 114 kan raggaasifame ta'uu odeeffannoon ni addeessa. Boordiin filannoo Itiyoophiyaa filannoo hagayya dhuftu qabamee ture sababa weerara vaayirasii koronaatiin raawwachuu hin danda'u jechuu isaa hordofuun akkaataa yeroo filannoo dheeressuu irratti hiikoon heeraa kan gaafatame ta'uun ni yaadatama. Itiyoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamuu mirkanaa'ee 2670 gahe. Ministeerri Fayyaa Itiyoophiyaa ibsa har'a baaseen sa'aatii 24 dabre keessatti qorannoo laaboraatoorii 6630 gaggeesseen nama 164 irratti vaayirasiin koronaa argamuu beeksise. Haaluma kanaan biyyattii keessatti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamuu mirkanaa'ee 2670 gahee jira. Namoota kanneen jidduu 117 dhiira, 47 ammoo dubartoota akka ta'an fi umriin isaanii ammoo tokko hanga 92 ta'uu ibsame. Namoota vaayirasichi irratti argame jidduu tokko lammii biyya biroo yoo ta'u namoonni 163 ammoo lammiilee Itiyoophiyaati. Iddoon jireenya namoota kanneen ammoo 104 jiraattota magaalaa Finfinnee, 26 naannoo Sumaalee irraa, 22 naannoo Amaaraa irraa, 4 naannoo Tigraay irraa, 2 naannoo Oromiyaa yoo ta'an namni tokko naannoo Hararii, tokko Beenshaangul Gumuz irraa yoo ta'u akkasuma 4 ammoo naannoo Kibbaa irraa ta'uu ibsi ministeerichaa ni addeessa. Dabalataanis lakkoofsi namoota dhibee kanarraa bayyanatanii 434 gahee jira. Gababiraatiin ammoo namoonni 5 sababa vaayirasichaatiin du'uu ibsame.
haaluma kanaan biyyattii keessatti lakkoofsi namoota sababa vaayirasichaan du'anii 40 gahuu ibsame. Guutuu addunyaa keessattis lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamuu mirkanaa'ee miliyoona 7,500 kan gahe yoo ta'u lakkoofsi namoota du'anii ammoo 420,020tti dhiyaatee jira. Itoophiyaa, Suudaanii fi Masri dhimma hidha Abbaay ilaalchisee marii kanaan dura addaan kutan jalqabuuf walii galan. Ministeeronni haajaa alaa Itoophiyaa biyyoota sadeenii bakka Afrikaan kibbaa, gamtaan Awurooppaa fi Ameerikaan taajjabdummaan argamanitti Juun 9 hanga 10 bara 2020tti toora viidiyoo konferensiin marii gaggeessuu ibsame. Biyyoonni sadanuu dhimmoota ijoo fi haala sirna marii irratti yaada isaanii akka dhiyeessanii fi haaluma kanaan fuulduraaf itti fufiinsaan marii gaggeessuuf walii galuu isaanii odeeffannoon ministeera bishaan jallisii fi enerjii irraa argame ni mul'isa. Dhimmoota ijoo marii biyyoota sadeenii jidduu ga'een taajjabdootaa maal ta'uu qaba qabxii jedhu ilaalchisee walii galtee irra kan hin gaamin yoo ta'u dhiheenyatti mariin kan itti fufu ta'uun beekamee jira. Pirezidaantiin Buruundii Pierre Nkurunziizaa du'e. Waggoota 15 Buruundii kan bulchaa ture Pierre Nkurunziizaa dhukkuba onneetiin du'uu mootummaan biyyattii beeksise. Akka ibsa mootummaa biyyattii irraa bahetti pirezidaantichi sartii dabre dhukkubsatee hospitaala seenee kan wayyaa'ee turee fi guyyaa wixataa garuu dhukkubbii onnee isa mudateen du'e. Haa ta'u malee gaazexaan Keeniyaa The Star jedhamu har'a akka gabaasetti pirezidaantichi dhibee vaayirasii koronaatiin du'e. Akka gabaasa kanaatti haati warraa pirezidaantichaas dhibee vaayirasii koronaatiin eega qabamtee booda guyyaa 11 dura Keeniyaa magaalaa Naayiroobii keessatti yaalamtee kan fayyite ta'uu beekamee jira. Pirezidaantichi du'uu akkuma ibsameen kibxata dheengaddaa Naayiroobii irraa gara Bujumburaatti kan deebite ta'us gabaasni The Star ni mul'isa. Nkurunziizaan nama umrii 55 yoo ta'u bara 2005 aangoo qabatee marsaa lama eega bulchee booda ammas bara 2015 heera biyyattii jijjiiruun yeroo sadaffaaf deebi'ee aangoo qabatee waggoota 15 biyyattii bulche. Pirezidaanticha gayya dhufu aangoo ni lakkisa jedhamee eegamaa osoo jiru jidduutti addunyaa irraa godaane. Egaan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Nuural Hudaa odeeffannoon guyyaa irraatiif qabannee dhiyaanne kanumaa qophiilee hafan wajjin turtii gaarii qabaadhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Hayya buleessa keenya Abulaal odeeffannoo nuuf dhiyeessiteef galatoomne. Rabbiin sirraa haa jaalatu. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sababa rakkina humnaa oliitiif soora qalbii alhada dabre isiniif dhiyeessuu dhabuu keenyaaf dhiifama guddaa isin gaafanna. Jaarmaa bultii Islaamaa guyyaa har'aa keessatti obboleessi keenya Abdul Jawaad Ibrahim qophii addaa tokko qopheeffatee jira. Qophii tana dhageeffannee walitti deebina. Daddacha jaalalaa, daddacha jaalalaa, daddacha jaalalaa, daddacha jaalalaa, daddacha jaalalaa. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota miidiyaa Nuural Hudaa akkam nagaya fayya. Alhamdulillah. Sagantaa teenya soora qalbii gaa torbaan dabree rakkoo humnaa olii nu qunnamteef isiniif dhiyeessuu hin dandeenye dhiifama. Har'a inshaallah jaarmee bultii Islaamaa irratti gaa dhimma jaalalaa irraa ni haasofna. Isinillee jaalalaan nu dhaggeeffadhaa, jaalalaan dhaamsa keenya illee hojii oolchuudhaaf yaala. Inshaallah wanni har'a irraa waliif dubbachuuf yaallu mata dureen kiyya jaalaltii ifiifuu manguddoodhaa jedha. Haasawaa kana jalqaba kan naaf ta'e takkaa'u ka'umsa kan naaf ta'e dhaggeeffattuun teenya takka sagantaa dhaddacha jaalalaa torbaan lama dura dhiyeessine Shawwaal 8 takkaa'u Mee 30 takka irratti qopheessineera dhaamsa sagaleedhaan nuuf ergitee turte. Dhaamsi obboleettii teenyaa kun gabaabinaan akkam jaaseetan jaarsaa fi jaartiin rakkoo ifii isaanumaan hiikkachuu qabanii rakkoo isaan qunname qilleensarra oolchuu takkaa'u alan baasurra silaa ofiif furuudhaaf yaalanii hedduu bareedaadha jette. Maashaallah yaanni obboleettii teenyaa akkaan waan sirriidha. Anillee egaa inshaallah irraa jaalaltii fi manguddoodhaa jeetiin akkamitti jaalaltii manguddoo ta'uu danda'e akkamitti jaalaltii manguddoo akka nuuf ta'uu dandeessu waliif dhaabne jechuudha. Jaalaltii manguddoon isaaf dhugaadha. Garuu immoo jaalala akkamitti manguddoo taatu sana dabaafana dura jaalaltii manguddoo nuuf ta'uu dandeessu jaalala haqaati. Jalqabaahu bu'uurrisii islaamummaa irratti hundeeffame jechuudha. Yoo jaalalli teenya islaamummaa irratti hin ijaaramne jaalala manguddoo nu taatu tan nu araarsitu ta'uu hin dandeessu. Jaalaltii manguddoo nuuf ta'uu dandeessuudha. Jaalala dhugaa irra ijaaramte tan gartee quraanaa fi hadiisa irra ijaaramte. Jalqabumaahu bu'uurrisii gartee
nikaan sirrii ta'uu qaba. Ulaagaa nikaa kan eeggate ta'uu qaba. Eegas booda jaalalsan jaalala dhugaatan islaamummaan beekamte kan ta'eef taati. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa jaalala dhugaatanaaf beekamte kan jira. Akkasuma gartee bakka guddaa illee qabdu nuuf himee jira. Suuraawwan hedduu keessatti asxaa dandeettii tokkummaa Rabbii akka taate uumin aayaatii jechuudhaan gartee akkasin Rabbiin nuuf lakkaa'ee jechuudha. Suuraa rum keessatti Rabbiin akkam nuuf jaasetan dandeettii asxaa tokkummaa Rabbii irraa lubbuma teessanirraa nama akka keessanii isiniif uumuu lubbuma teessanirraa qindii teessan isiniif uumuu eegas jaalalaa fi rahmata isin jittuu goonee kuni gaa nama gallan laaluuf warra qalbii qabuuf warra gadi fageessee ilaaluuf asxaa dandeettii tokkummaa Rabbiitii nuun jaa. Dura mee ayata kan akka gallan laaluun barbaade lubbuma teessanirraa nama akka keessaniirraa isiniif uumee jee dubbiin jabduun bakka tana jirti. Sheekh tokko Sheekh Yaasiin jaaniin tafsiira qaraasisuu turan durri yeroo dheertuu dura ani kaasee isaaniin dhageeffadhee dhaamsa isaaniiti. Ayata quraanaa tokko yeroo bayyansan waa'ee gartee ambiyoota Rabbiin namuma akka keessanii isin keessaa asirratti erginee ayata jiru kana yeroo ibsan akkam jedhan silaa Rabbiin malaayikaa kan ergu taate malaayikaan uummata saniif rifachuu hin dandeessu. Sababaan isaatis malaayikoonni Rabbii isaaniitiif ajajamoodha. Gaafa gartee ajaja Rabbii irraa nuti baanu dallananii tarkaanfii fudhachuu danda'an. Garuu amma gaa Nabii Nuufaan amata 950 da'awaa obsanii godhan jechuudha. Silaa malaayikoota taate akkasitti obsuu dhiisuu malanii malaayikoonni yeroo san dallananii tarkaanfii nurra fudhachuun oolanii jee jechuudha. Hayyee mee gara mata duree teenyaatti asaa deebinu jaarsaaf jaartii jidduutti gara dubbii sana alaallu mee lubboo teessanirraa nama akka keessanii qindii teessanii isiniif uumee ayata Rabbii kana yoo gallan laalle mee silaa jaarsi malaayikaa ta'e takkaa hujjinnii ta'e yookiin nama osoo ta'uu baate maaltu si qunnama? Osoo jaartiin ta'e malaayikaa taate takkaa hujjinnii takkaa waan biraa taate dhiiroo walii galuu ni dandeenya. Hangam takka wal faamna nagayaa fi jaalalaaf gammachuun nu wajji jiraachuun ni mijaawa hin danda'amu jechuudha. Namuma akka keessanii lubbuma teessanirraa aayanni jiru kun dubbii gurguddoo qaba. Tokkoffaa namni akka keetii fadhinna akka keetii qaba. Lama miira akka keetii qaba. Wal hubattan wal fahamtan dubbatanii mari'atanii walii galtan. Kanaaf jecha wanni nama sana aarsu siis ni aarsaa wanni isii gammachiisu siis ni gammachiisaa jechuudha. Walii galuudhaaf hin jaallatamtan. Kanaaf egaa ayata Rabbiitii jeeqa Rabbiin lakkaa'e. Ani ayanni kun eegaan bultii ijaaree booda kan qaceelamu maanaan sanaaf gale. Dhugumatti jechuudha. Intala gartee ambaa nikaa hidhattee ta duraan wal hin beekne wal jaalattanii walii rifatanii rahmata walii godhanii akka gaarii waliin jiraatan warri gaa bultii ijaaratanii ijaarsa gartee waliin jirtan waan kana hangam akka fagoo ta'anii hubattan jeetii yaada. Kanaaf jecha gaa obboleeyyan kiyya dhugumatti nagaa fi jaalala wal jiraachuun kun asxaa dandeettii tokkummaa Rabbii irraa. Yoo jaalalli teenya gartee jaalala dhugaa taate manguddoo nu feesisuu jechuudha. Jaalalli teenya hundi jidduutti araaramuu dandeessi. Jaalala dhugaa keessa gaa waa hedduu jira waliin madaquu jira. Fakkeenyaaf abbaa warraa keetii sukkaara takkaa'uu soogidda akka hedduu nyaachuu hin qabne ogeessi fayyaa yoo ajaje haati warraa osuma isaaf bishaawaa gootuuti waliin nyaachuu jalqaban sammuudee fi nyaata bishaawaa wajjin bartii jechuudha waliin madaquu jira. Jaalala keessa waa hedduu jira. Jaalala kanaa sana keessatti nama biraa manguddoo affeeruun maaliif barbaachisee ifiif walii galuun nama danda'ama. Mee waan takkaan isin gaafadha. Obboleessi kiyya gaarii sagantaa kana kan dhageeffachaa jirtu. Eega Rabbii tokkichaati jechuudha. Siifi jaartii ta'e caalaa tola isin walii ooltan. Jaalala isin waliif laattan. Bakka irraa jalqabdanii fi bakka irra waliin geessan. Eenyu beeka? Nam tokko illee hin beeku. Dugoo jaalalootee sun maaliif manguddoo hin yaammanne? Yaa obboleettii tiyya qaalii tan qophii teenya tan amma hordofaa jirtu. Mee eega Rabbii tokkicha si uumeeti siifi jaarsa kee caalaa hanga isin wal jaalattan bakka irraa eegaltan bakka irra waliin geessan wareega qaqqaalii jaalallatee san ganamaan gahuuf kafaltan hadhaa fi gammachuu wajji haguuqqattan waan adda addaa waliin dabarsitan isin lameen malee eenyu beeka. Kanaafuu jaalallatee san tun isin araarsuudhaaf hanqina maalii qabdire maaliif jaalallatee san hin yaammanne? Manguddoo yaammachuun dogongora akkamii qabame?
san walii ibsaneeti qophii teenya xumurra inshaallah waan ati kan guyyaa biraatti deebina sa'aatiinis deemuu jirte waan ta'eef manguddoo yaammachuun dogoggora hedduu nuffisuu danda'a tokkoffaa jaarsummaan nuti yaammanne san jaarsoliin san warra dubbii qaceelatti hin fahamne yoo ta'an daran dubbii babal'isuullee ni malanii jechuudha akka nuti araaramnu osoo hin ta'in akka daranaa nuti wal bannu ta'uu ni malan haasawni isaanii yoo sirrii ta'uu baate fakkeenyaaf waan nuti irraa wal lollee waan laaftuu ta'uu dandeessi isaan immoo akka biraa fahamanii tuffiidhaaf jaarsi kee akkanis godhee waan sin jaalanneef akkanis godhe jedhanii murtii hin taane yoo murteessan lola jabaa keessa seenuu dandeenya. Dhukkubni guddaa manguddoo yaamurraa jaalala keessatti mudatu maal seetan dhukkuba haloota kaa'uu hijaa walitti qabachuuti. Gadoon jaalala keessatti waan rakkoo guddaa nurraan gahudha. Bultii teenya keessa yoo hijaan jiraate yoo gadoo walitti qabanne yoo haloo walitti qabanne fiinxa bahuu hin dandeenyu. Akkamitti haloon uumamuu danda'a yoo jenne intalli takka gaa abbaa warraasiin balleessi jettee wayita himatu iccitiin abbaa warraasii kun ifa bahee jira. Manguddoon kun har'aan tan eegaa isaan jidduu dubbatee booda hin himin jeetu innis nama biraatti hima kunis hin himin jeekka biraatti hima abbaa warraa kunis iccitii isaa alarraa dhagaa sa'aatii deddeemtee haasa'uu jirtaa jeetitti aara jechuudha. Guyyaa biraachiinis akkasumatti egaa ni balleessiti innis ni himata isiinis akkamitti eebiiti yaala baaste jetteetti aarri hijaa waliin qabatanii sababaa gartee gadoo kanaan yeroo hedduu walitti aanuu danda'an madaa jiruu isaanii keessa naqan jechuudha jaalala isaanii madeessanii jiranii jechuudha. Tanaaf jecha gaa manguddoo yaamuun hin feesisu jaalala teenya manguddoo godhanne gaariidha maaliif jennaan tooftaalee takkaahuu akkaataa jaalalatti manguddoo godhachuu dandeenyuun gabaabsee isiniif ibsa. Jalqaba yeroo wal bannu tasgabbaa'uudha. Yeroo saniif daqiiqaa hanga takkaaf sa'aatii hanga takkaaf kutaa adda addaa keessallee teenya takkaammoo walirraa illee caljannu obsuudhaan tasgabbaa'uudha. Eegas booda itti yaaduudha. Balleessaa eenyu jalqabe? Dogoggorri keenyati badiin tiyyoo maali? Tani sii ta'u yoo isii mufachiistes akkatti araarfattu sirra qabee hin jiru. Yoo ati balleessites akkatti dhiifama gaafattu si daran qabee hin jiru jechuudha. Teessanii mari'atan badiin tiyya hangana ati hangana balleessite anis tananii fudhadhaatis tana fudhadhatan dogoggora keessan irraa baratan muuxannoo irraa fudhatan if keessatti jechuudha afaaniin osoo hin ta'in qalbiidhaan amma booda dogoggora kana ati hin deebi'u jettanii waadaa if ibseentan jechuudha. Gara fuulduraa gaa jireenyi gaa itti muffaa yoo akka tasaa dogoggorri fakkaataan akkasii mudachuuf deeme laal jaartiitii amma duras waan akkanarra wal lolanii yaadataan dhaabbadhu dubbiin tun hin taatu jettanii wal araarstan jechuudha. Tanaaf jecha manguddoo jaalala godhachuutu irra gaariidha. Jaalalti nu jidduutti manguddoo ta'uu qabdi jechuudha. Inshaallah yoo rabbi fedhee mata duree biraatiin walitti deebina. Har'aaf gaa waan dhaggeeffataniif isin galatoomfanna. Gama qophii sana isiniif dhiyeessuutiin kutaa teekniika Nuurul Hudaatii wajjin anis Abduljaad Ibraahimin ture. Waan nu caqastaniif jazaakumullahu khairan. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Daddacha jaalalaa daddacha jaalalaa daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa Maasha Allah obboleessa keenya Abdul Jawaad Ibrahim barumsa jabduu nuuf dhiyeessu keetiif guddoo galatoomi. Amma gama gaachana islaamaatti tarkaanfanna. Gaachana jajjabaa ofiin itti bannu. Gaachana islaamaa sagantaa kana keessatti gaafilee aduwwii musliimaa yeroo hedduu irra deddeebi'anii gaafachuudhaan musliimoota ittiin dhamaasuu fedhaniif deebisaa quubsaa hayyoonni islaamaa deebisan afaan oromootti hiiknee isiniif dhiheessina. Gaachana islaamaa. Gaachana jajjabaa ofiin itti bannu. Karaa lafaa ilmi waliin barsiifannu. And the geologists today they tell us that the radius gaba jiyooloojii yookiin ammoo qorannoo lafaatiin warri lafa qoratu arraan tana akka nutti himutti bal'inni raadiyeesii dachii irra jiraannu maayila 3,750 yookiin ammoo kiiloomeetira 6,634tti dhiyaata. Qaama lafaa keessaa inni jidduu irratti argamu oowwaa fi dhangalaadha. Lubbu qabeeyyiin bakka san jiraachuu hin danda'an. Lakkuma ol siqaa deemuun qabbanaawaa dhufu. Qaamni gubbaan jiru kan nuti ammaan tana irra jiraataa jirru kun furdinni isaa maayila 30 yookiin kiiloomeetira 48 hin caalu. Warri lafa qoratu akka nutti himutti qaamni lafaa nuti amma irra jiraataa jirru kun sossahuu danda'a. Kanaan wal qabatee warri qorannoo irra jiru kun yaada folding phenomenon mudannoo gaarreen akka ol ka'an taasisu irratti ibsa kennaa jiran.
sababa folding phenomenanii fi ol ka'uu gaarreeniitiin dachii sosoowuu dhabdee tasgabbiin jiraataa jirti. Qur'aanni suuraa annaba suuraa 78ffaa aayaa 6-7 irratti akkana jedha. Sanuti dachii uumnee akka afaattiin bal'ifne wal jibaala awtaada ammaas gaarreen utubaa dachiin goone jechi afaan arabaa kan awtaad jedhu waan akka shaqaalaa yookiin xiribbaa ibsuudhaaf tajaajila. Xiribbaa yoo lafatti dhaabnu irra guddaa isaa lafa jala dabarsinee xiqqoo qofa gubbaarratti hambisna. Inni faayidaa guddaa qabu lafa jala gaffageeffama. Qur'aanni gaarreen akka utubaa dachii goonee jedha. Arraan tana saayinsiin gaarreen hidda gaffagaatee lafa jala seenee qaban jedha. Wanni akka gaaraatti ol bahee gubbaarratti harkaa jiru kun ammoo akka cabbii xiqqoo bishaanirraati. Cabbii bishaanirraa yoo laaltan inni guddaan bishaan jala kan jiru hoggaa ta'u kan gubbaan jiru ammoo xiqqaadha. Saayinsiin gaarreen akka utubaatti lafatti gad dhaabamanii jiran jedhee nutti himaa jira. Qur'aanni dhimma kanarraa waggaa 1400 dura dubbate. Suuraa Naaziyaat suuraa 79ffaa aayaa 32 irratti akkasuma suuraa Gaashiyaa suuraa 88ffaa aayaa 19 irratti kan gaarreen dachiirra dhaabne akka dachiin hin sossoonee fi jedha. Gama qorannoo lafaatiin kitaaba mata duree The Earth jedhamuun maxxanfameetu jira. Kitaabni kun gama jiyooloojiitiin kitaaba irra gaarii jedhamuun kan beekamuu fi kan yuunivarsiitiiwwan hedduu keessatti faayidaarra oolaa jiru. Namoota kitaaba kana barreessan keessaa namni Frank Press jedhamu kan pirezidaantii Akaadaamii Saayinsii Ameerikaa duraanii turee fi akkasuma pirezidaantii Ameerikaa duraanii Jimmy Carteriif gorsaa ture. Kitaaba kana keessatti wayita waa'ee gaarreenii barreessu. Gaarreen hidda gaffagoo akka qaban akeekuuf yaalee jira. Fakkiidhaanis agarsiise. Gaarreen ol ka'anii nutti mul'ataa jiran kunniin xiqqaa akka ta'anii fi qaamni gaaraa inni guddaan lafa jala gallixee akka argamu ibse. Gaarreen kanniintu akka dachiin hin sossoone eegaa jira jechuun barreesse. Kun ammoo waan Qur'aana keessatti waggaa 1400 dura suuraa Anbiyaa suuraa 21ffaa aayaa 31 irrattii fi suuraa Luqmaan suuraa 31ffaa aayaa 10 irratti ibsame. Rabbiin dachii keessa gaarreen gurguddaa dhedheeraa dhaabee jira. Akka dachiin hin sossooneef Qur'aanni qajeelatti dalagaan gaarreenii akka dachiin hin sossoone eeguu akka ta'e nuuf ibsa. Kana ammoo saayinsiin dhiheenya kana beekuu danda'e. Gama ooshinoloojii yookiin qorannoo laggeeniitiin aayaa Qur'aanaa tokkotu jira. Suuraa Furqaan suuraa 25ffaa aayaa 58 irratti akkana jedha. Rabbiin kan bahara lama wal maddii yaasu tokko mi'aawaa kan dheebuu nama baasu. Kun ammoo akkaan soogiddaawaa fi hadhaawaadha. Rabbiin bahara lamaan jidduu waa walitti yaa'uu dhoorku godhe. And the other salty and bitter. Though they meet, they do not mix. There is a barrier which is forbidden to be trespassed. The same message is repeated in Surah Rahman. Dhaamsi wal fakkaataan suuraa Ar-Rahmaan suuraa 55ffaa aayaa 19 irratti marajal bahareeni yaltaqiyaan Rabbiin bahara lama yaasee jira. Jidduu isaan lameenii girdootu jira. Walitti makaman. Nuti hundinuu bishaan mi'aawaa fi soogiddaawaan akka jiru ni beekna. Warri durii aayaa Qur'aanaa Rabbiin bahara lama yaasee jira. Jidduu isaan lameenii girdoo yookiin barzakhaatu jira. Walitti hin makaman jedhu hubatuuf yeroo carraaqan dhaamsa isaa qajeelatti beekuu hin dandeenye. Mufassirootaa fi warri Qur'aana irratti ibsa kannan aayaa kana qajeela hubatuun itti ulfaatee ture. Arraan tana wayita saayinsiin guddatee beekumsaan jabaatetti bishaan mi'aawaa finnee bishaan soogiddaawatti yoo naynu osoo walitti makamin iddoo lamaan san jidduutti qabiyyeen bishaanii jijjiiramee girdoo ta'ee hafuusaa hubanne. Iddoon ijaan hin mul'anne kan bishaan tokkorraa gara bishaan biraatti nama ceesisu kun akka Qur'aanaatti barzakh jedhama. Girdoo hin mul'anne jechuudha. Wanni kun warra saayinsiitiin qoratamee mirkanaa'ee jira. Saayintistii beekamaa fi yuunivarsiitii Koloraadooti Profeesar Ooshinoloojii kan ta'e Profeesar Hay aayaa Qur'aanaa kana eegaa arkeen booda waan Qur'aanni dubbate saayinsiin dhiheenya kana bira gahee jechuun ragaa bahe. Haalli kun ijuma teenya tanaan waan argamuu danda'u. Fiixee biyya Afrikaa kibbaa magaalaa Keeptaawunitti wayita bishaan lama gamaa gamanaa walitti yaa'u. Halluu bishaanii ijaan laallee arguu dandeenya. Fakkeenyi biraa ammoo biyya Masiritti wayita lagni Naayil galaana Meeditiraaniyaanitti makamu kan mul'atu. Fakkeenyi gaariin ammoo isa Gulf Stream jedhamu. Bishaan kun kiiloomeetira 1000 lakkaa'amu deema. Meeksikoorraa jalqabee gara bahaa kaaba Ameerikaa imala. Sanbooda ammaas gara bahaatti imaluun hanga lixa ardii Awurooppaatti yaa'a. Kiiloomeetira 1000 lakkaa'amuuf imaluus bishaan biraatti makamu. Daangaa Gulf Stream kanarra yoo dooniidhaan deemtanii bishaan lameenirraa waraabdanii osoo dhamdhamtanii tokko mi'aawaa ta'uusaa tokko ammoo soogiddaawaa ta'uusaa ni hubattan. Oowwii qilleensaa kallattii lamaan hin jiru garaagarummaa qaba. Quraanni dhimma kanarraa waggaa 1400 dura dubbate. Gama baayoloojiitiin Quraanni suuraa Anbiyaa suuraa 21ffaa aayaa 30ffaa irratti akkana jedha. Waja'alnaa minal maa'i kulla shay'in hayyin afalaa yu'minuun. Bishaaniin waa hunda jiraachifne sahin amananii yaada dachii arabaa gammojjummaan beekamtu keessatti aayaa Qur'aanaa waa hunda bishaaniin jiraachifnee jedhu Rabbi buuse. Eenyutu aayaa kana yeroo sanitti dhugaadha jee amanee fudhata.
arraan tana eega saayinsiin guddateen booda wanni uumame hundi seelii akka qabu beekuu dandeenya. Qaamni seelii inni ijoon ammoo saayitoopilaazim jedhama. Inni kun ammoo dhibbeentaa 80 waan ta'u bishaaniif keessaa qaba. Arraan tana saayinsiin wanni lubbuu qabu hundi qaama keessaa bishaan dhibbeentaa 50 hanga 90 qaba jechuun nutti hima. Qur'aanni suuraa Nuur suuraa 24 ayaa 45 irratti akkana jedha. Nuti lubbuu qabeeyyii dachirra jiru hunda bishaanirraa uumne. Qur'aanni suuraa Furqaan suuraa 25 ayaa 54 irratti akkana jedha. Rabbiin isa bishaanirraa nama uume. Gama bootaniitiin amma dura biqiltoonni saala dhiiraa fi dhalaa ja'amuu qaban isa joo hin beeknu ture. Waan kana dhiheenya kana beekuu dandeenya. Dhiheenya kana jechuun waggaa 100, waggaa 200, waggaa 300 dura jechuudha. Qur'aanni suuraa Xaahaa suuraa 20 ayaa 53 irratti Rabbiin kan samii rooba roobse. Rooba saniin gosa waan meeruu hunda tan adda addaa baase. Jechi afaan Arabaa as biratti ibsame azwaaja kan jedhu kana. Hiikkaan isaatis waahila bultii jechuudha. As biratti dhiiraa fi dhalaa jechuudha. Dhaltuu fi hormaa. Kanaafuu Qur'aanni gosa biqiltuu hundi saala qaba. Dhiiraa fi dhalaadhaa jedheenuuf himaa jira. Arraan tana saayinsiin biqiltoonni hundi saala dhiiraa fi dhalaa qaban jedheenuuf himaa jira. Biqiltoonni saala tokko qofa qabanis amaluma saala qabatanii san qaban. Qur'aanni suuraa Ra'ad suuraa 13 ayaa 3 irratti kana jedha. Rabbiin kan midhaan hundirraa gosa lama uume. Firiiwwanis dhiiraa fi dhalaa tahanii uumaman. Arraan tan akka beekuu dandeenyetti biqiltuun takka sadarkaan guddina isii kan xumuraa firii kannuudha. Sadarkaa sanirra gahuun dura sadarkaa daraaraatu jira. Sanyii dhiiraa fi dhalaatu sadarkaa kanarra jira. Poolaniin dhufee eega wal tuttuqan booda firii argan. Kunis amala addaa kan dhiiraa fi dhalaa qabatee uumama. Muduraaleen paartinookaarpik firiitti ja'amuun beekaman kanneen akka muuzaa, ananaas, fiig, burtukaanni faan amala addaa qaban. Warri kun warra poolineeshiniin uumamanii miti. Ta'us amala addaa kan mataa isaanii kan dhiiraa fi dhalaa qaban. Qur'aanni suuraa Yaasiin suuraa 36 ayaa 36 irratti akkana jedha. Rabbi waa hundarraa qulqullaawe kan waan adda addaa tan gosa gosaa hunda uume. Midhaan dachiin gosa adda addaa biqilchiturraa. Ammallee lubbuu isaaniirraayis gosa lama dhalaa dhiira uume. Ammallee waan isaan hin beeknerraa gosa gosa uume. Rabbi waa hunda qindii godhee uumuu isaa nuuf hima. Ilma namaa bineensotaa fi biqiltootaan cinattis wanni nuti hin beekne uumamanii jiran. Arraan tan akka barannetti wantoonni akka elektirikaatu waan pozitiivaa fi negatiiva ja'amu qaban. Elektiroonii fi porotoonii waan ja'aman qaban. Wantoonni nuti hin beekne hedduutu jira. Rabbi waa hunda qindii godheetiin uumee ja'a. Waan nuti beeknuu fi kan nuti hin beeknes qindii godhee uume. Many things which we don't know. So Allah says He has created everything in pairs. Things we know as well as things we don't know. Ifaan golgolooyne ka dukkanamoo Ilaahin nuuf ibsee ka hunda dandayu.